Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyoota hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Har'arree akkasuma biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii Hawaashiin qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa har'aa immoo baankii Hawaashiin biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma immoo akkuma zaree karaa Itoophiyaa.marketiin biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo. Nagaa Waaqayyoo isin dhagenne nagaan Waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan manni kun mana keessanii chaanala kanas sabiskiraayib share laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Warroonni immoo mana kanaaf maatii taatan share laayik gochuun viidiyoo kanaan gadumatti dhageeffadhaa isiniin jedha. Maaliif oolmaa sharafaa namoota hundayyuu fayyadaa jechuudha. Keessattuu warroota Itoophiyaan ala jiranii jechuudha. Keessattuu warroota biyyoota arabaa garaagaraa irra jiraniif maaliif fayyadaa jechuudha. Maaliif birrii isaanii amma ta'e baruu hin danda'ama jechuudha. Viidiyoo kiyya keessaa birrii ergan isaan isa fakkeenyaaf Dubaay dirhama yoo ta'e dirhama mana birrii Itoophiyaatti meeqa amma ta'u 500 fakkeenya 500 isaanii jedhesanii baay'ifattanii argatanii argattu jechuudha. Salphumatti baruun yookaan irra ga'uun hin danda'ama argachuun hin danda'ama jechuudha. Viidiyoo kiyya keessaa maaliif anillee kanumaaf guyyaa guyyaadhaan jechaadha. Isinillee koomentiidhaan guyyaa guyyaadhaan nuyi jechaa turtanii anillee akkasuma guyyaa guyyaadhaan himaa jira yookaan immoo wannoo jechaa jira jechuudha. Gabaabumatti biyyoota inni qabadhe dhufee kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaan doolaarii, Oomarri haala, Duubaa dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Chaayinaa hayyawaanii, Joordaan dinaara, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Kiroonaa, Turkii liiree fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin baankii Hawaashiin immoo kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Duubaa dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroo fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti biyyoota 6 jechuudha. Karaa baankii Hawaashiin akkasumas karaa baankii karaa dhiifama karaa Itoophiyaa.market.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 jechuudha. Hamma Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a. Har'arree Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itoophiyaa.market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 57 fi saantiba 95 jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankii Hawaashiin birrii 100 fi birrii 31 fi saantiba 95 jechuudha. Karaa baankii Hawaashiin Ameerikaa doolaariin tokko jechuudha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaa.market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 15 fi saantiba 40 jechuudha. Dhiifama birrii 100 fi birrii 15 fi saantiba 40 jechuudha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaa.market.com yookaan gabaa gurraachaan jechaadha. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko karaa baankii Hawaashiin birrii 86 fi saantiba 09 jechaadha. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaa.market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 2 fi saantiba 42 jechuudha. Kan itti aanu Oomarri haalli tokko karaa Itoophiyaa.market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 10 fi saantiba 94. Duubaa dirhamiin tokko karaa Itoophiyaa.market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 42 fi saantiba 97 jechuudha. Akkasuma immoo Duubaa dirhamiin tokko karaa baankii Hawaashiin guyyaa har'aa birrii 32 fi saantiba 43. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa Itoophiyaa.market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 42 fi saantiba 11 jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankii Hawaashiin Saawud Arabiyaa riyaalli tokko birrii 31 fi saantiba 75 jechuudha. Birrii Saawudii tokko karaa baankii Hawaashiin birrii 31 fi saantiba 75 jechuudha. Kan itti aanu Kuweetii diinaarri tokko karaa Itoophiyaa.market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 15 fi saantiba 48. Bahareen dinaarri tokko karaa Itoophiyaa.market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 19 fi saantiba 10 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jechuudha. Kan itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa hayyawaaniin tokko karaa Itoophiyaa.market.com yookaan gabaa gurraachaan
birrii 21 fi saantiba 95. Joordaan diinaarri tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 22 fi saantiba 88. Paawundi sterlingiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 13 fi saantiba 99. Akkasuma immoo paawundi sterlingiin tokko karaa baankii Hawaashiin birrii 100 fi birrii 74 fi saantiba 91 jechuudha. Karaa baankii Hawaashiin paawundi sterlingiin tokko jechuudha. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 80 fi saantiba 35. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankii Hawaashiin birrii 100 fi birrii 48 fi saantiba 60. Kan itti aanu Iswiis biraankiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 93 fi saantiba 18. Kuronnaan tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 16 fi saantiba 60. Turkii liireen tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 03. Ijipshaan paawundiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 18. Yemen rihaalli tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 64. Israa'el sheekeliin tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 44 fi saantiba 65. Paakistaan ruupeen tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 56. Indiyaa ruupeen tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 85 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Kun salphumatti karaa Itoo Bilaak Maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 akkasumas karaa baankota keessa immoo karaa baankii Hawaashiin guyyaa har'aa biyyoonni 6 kana fakkaatu yookaan kanaan jijjiirrachaa. Egaa gabaabumatti kana fakkaata jechuudha. Kan biraa immoo kana jechuu barbaadu jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan keessattuu warroonni mana madaawii jirtanii jechaadha. Joordaanii fi Beerut fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Keessattuu ijoolleen mana madaawii jirtan diinaara miti jechuudha. Keessattuu warroonni mana madaawii kan jirtan kan fudhattan diinaara miti doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasumas Beerut yookaan Lebneen irree birriin biyya sanii paawundii jedhama. Paawundiin Beerut yookaan Lebneen immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Birrii Itoophiyaatti gadi birriin biyya sanii tokkichi birrii Itoophiyaatu caala jechuudha. Akka birrii Paakistaan akka birrii Yemen baay'ee xinnoodha jechuudha. Fakkeenyaaf birriin Paakistaan birrii Yemen birrii tokkichi biyya sana birrii Itoophiyaa tokko hin taane jechuudha. Birrii Itoophiyaatu caala jechuudha. Fakkeenyaaf birriin Paakistaan guyyaa har'aa 0 saantiba 56 jechuudha. Gana saantiba 44 dabalataa barbaada jechuudha. Isaa dabalatte birrii tokkicha Itoophiyaa ta'a jechuudha. Salphumatti warroonni Beerut irree doolaarii fudhattu malee birrii biyya sanaa paawundii biyya sanaa miti jechuudha. Akkuma jedhe immoo doolaarota keessa doolaarii baay'eetu jira. Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii irree jedhee tanan jira. Isaan kana keessa doolaarota 3 maqaa dhahee tanan jira jechuudha. Doolaaronni immoo baay'eetu jiru jechuudha. Isa keessa garuu isin kan fudhatanii jechuudha. Keessattuu warroonni Joordaanii fi Beerut mana madaawii jirtan jechaadha. Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Ameerikaa doolaarii ta'a malee birrii biyya saniin ta'u akkuma jedhe kan warra Joordaanii diinaaraan ta'u kan Beerut immoo paawundiin ta'u jechaadha. Doolaara Ameerikaa ta'a jechuudha. Salphumatti fakkeenyaaf guyyaa har'aa karaa Itoo Bilaak Maarkeetii.com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan birrii 100 fi birrii 57 fi saantiba 95 herreeggatu jechuudha. Karaa Itoo Bilaak Maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan ergattanii jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankii Hawaashii yoo ergattan jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut keessattuu warroota mana madaawii jedhanii hojjechaa jira jechuudhaani. Meeqaan herreeggatu yookaan saabbattu birrii 100 fi birrii 31 fi saantiba 95 jechuudha. Karaa baankii Hawaashiin doolaariin tokko kana ta'a jechuudha. Salphumatti jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jirtanii Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu yookaan saabbattu malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Gabaabumatti akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtanii diinaaraan ta'u warroonni Beerut immoo
paawundii hin ta'u jechuudha. Salphumatti Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Egaa kana fakkaata jechuudha. Viidiyoon koo irraa kan biraamoo kana isinii jechuu barbaadu yuutuubiin koo duraanii eebbisee tubee horuu kan jedhu dileetii na jalaa ta'e jira jechuudha. Na jalaa badee jira. Kun yuutuuba haaraa waan ta'eef isa kana sabiskiraayib shee laayik naaf gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha. Egaa gabaabumatti viidiyoon koo irraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deemnutti nagaa ta'a.